السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا والدفتوتا هلما أوروتو ويلكام الشمار كفوني على بيه كيساتك أقدا وصنجني هندك السنو نجيني كي أسناك قبو نجيني رحماني كدومان قمنا اسم برا حاجرات وإيقار دفتوتا كيا أكو مسرت أرقيتين ناصر آنو لي في هوي ما شاء الله تبارك الله مبروك baga abbaa ilmaanii taatanii sadarkaa lammaffaa ammallee rabbiin dabalee dachaan isinii haa kennu jennaan. Egaa hordoftoota kiyya Naasir Aanolee jechuun nama guddaa, nama yaadaa, nama jabaa, nama gorsa gaarii namaaf laatu jechuudha. Maashaallah wala dhiira argatee lammaffaa intala argatee maashaallah ilma keessa rabbiin guddisee galmaan isinii haa ga'u, bakka isin yaaddan, bakka isin hawwitan, bakka ilmi namaa ga'u kamuu rabbiin isiniif haa ga'u, guddisee galma guddaa isiniin haa ga'u. Maashaallah tabarakallah, mabruuk alf mabruuk isiniin jenne. Naasirii fi hawwii horaa bula ammallee dachaan dabalamaa ammallee rabbi dabalee dachaan isiniif haa kennu. Riskillee waa hunda rabbi isinitti haa banu, ka ilman qabnellee rabbi ilma haa kennuu fi ka hawwii ilmaa qabullee rabbiin dachaan ilma haa kennuu fi ka ganaa yaada ilmaa qabullee rabbi hundaa haa kennuu fi ilmi namaa kuni addunyaa tanarratti akkuma haadha abbaan kenna nu dhalanii nu guddisanii har'a nullee sadarkaa kana geenne kana nullee ilma dhallee ilma guddisnee sadarkaa haadhaaf abbaan kenna nuun gaan kanan ga'uu qabna. Ilmi yeroo ammaa namoonni tokko ka duniyaa maaf jecha ilma dhiisanii hoggaa dheeraa irraa umrii fixantu jira. Rabbiin fayyaa namaa kana kenne keessatti umrii namaa kana kenne keessatti haa teennetumaan huma duniyaa bichaa fi huma biraa bichaatti yaannu fi miti ilmaan horree guddifnee galmaan geenne ka guddisee galmaan ga'u rabbi akka haadha abbaan kenna nu guddisanii sadarkaa kanaan nu gaan kana nullee guddifnee ilmaan kenna galmaan ga'u qabna. Rabbii kenna gaditti umrii keessanii fixinaa isiniin jedha. Keessumaayyuu warroonni biyya namaa keessatti umriin isinirraa dhumuu ilmoo malee ka dhiirallee ta'e ka dhalallee ta'e osoo ilman godhanne waggaa dheeraa biyya namaa keessa turtaniif ilmoo malee waggaa dheeraa biyya namaa keessa hin turina. Duniyaan har'a isin taartan tun ilmoo teessanii wajji toltii. Ilmoo arlee argataa duniyaallee xaarrataa yoo jedhan umaa rakkoon qabu walaakin amma kana fixee galeetini ilma godhaa amma kana geesseetini galee ilma godhaan suni hin taatu. Duniyaan addunyaa tuni hin guuttu isiin sagalima jechuudha. Halkanii guyyaallee xaaran waggaa 20 xaaran waggaa 30 xaaran hin guuttu isiin. Eenyutu itti gammadime eenyutu ani waa hunda fuul godhadhee duniyaan bakka nagayee jedhee namni itti gammadee hin jiru. Nu himiti ka xiyyaara oofullee nu gahee jedheen nagahee jedheen teenne. Kanaafuu yaa obboleeyyan kiyya waggaa 2 yoo dalaydan galaa ilmoo teessan godhadhaa, waggaa 2 turaa deebi'aa. Ilmoo malee umrii keessan hin fixina. Ilmoon gammachuudha, ilmoon onnee namaati, ilmoon gaachana namaati. Maqaa ilmootiin waamamuun kabajaa guddaadha, ilmoon ofii kabajaa guddaadha. Kanaafuu rabbiin addunyaa tanarratti fayyaa nuu kennee ija nuu kennee gurra nuu kennee harka nuu kennee waan haadhaaf abbaan keenya dabarsan dabarsuu qabna. Dhalli ammaa kana hundi keenya sababa qaala'insa jireenyaatiin waa'ee duniyaatiif biyya namaatitti deemna. Biyya namaa kana keessatti idmeen nurraa dhumaa jira jechuudha. Kanaafuu warroonni ilmaan hin godhatin yaa kisaaraa booddee teessanii booda duniyaan tun osoo miliyoonallee akkana of bira dhaabdee wanni hundi mana guuteetiin hin jiraate ilmoon si bira kolfitee taphattee yoo sin bohaarsin gaafa duniyaa san jibbitu jira jechuudha. Ilmoo malee hin toltu duniyaan. Ilmoolleen jiraataa. Ilmoo duniyaa qabaatanii ilmoo dhabuu mannaa duniyaa dhabanii ilma qabaachuu wayyaa. Ilma hunda nama fayyadaa. Ilmoo malee umrii keessanii fixinaan jechuun kun dhaamsa kiyyaa. Egaa hordoftoota kiyyaa
Nasir Aanolee jabaadhu abbaa yaadaa, abbaa malaa, abbaa nama guddaa, abbaa gorsa gaarii namaaf kennu. Maashaallah tabarakallah, maashaallah tabarakallah, mabruuk, rabbii guddisee galmaan siif haa ga'u. Ammallee dabalee dachaan si haa kennu, du'aayii dachaan irra deebi'ee jira. Gammachuun kan kee gammachuu kenna, jabaadhu. Ammallee abbaa gorsa gaarii namaaf dabarsu keessumaayyuu gorsi ati jette tokko haamilee nu jabeessa, haamilee nuuf ta'a. Ani asiin dura mana namaa shintibeetii meeqa dhiqaa ture. Eenyummaa keenyatti boonneetiniin dalaganneetiniin boruu nama ta'uu qabna malee arraba jaraa laallee nutti dhaga'amuu hin qabu. Arraba jaraa hin laalinaa. Jabaadhaa, waa isinin maxxanaa, waa isinin qabataa, waan fedhan haa jedhanii obsaa dalagadhaa jechuun kan keessun. Ana wallaahi dur yoo jarri ijoolleen na arrabsitu, jarri yoo na arrabsitu natti dhaga'ama jechuu akka maleetti. Osoo nu waa dalaynuu, osoo nu waa hunda dalaynuu, maaliif uummanni kun osoo harka keenyarraa nyaatee dhuguu, osoo halkanii guyyaa dhaabannee dalaynuu maaliif akka sareetitti nu xiqqeessaa nu arrabsaa, maa rakkatarree isaan akka ati baantu cinqiin agarree, rakkoon agarree. Kanaaf ilma namaa xiqqeessitanii duniyaa teessan dalagattan san laalaa obsaa jechuun kan kee haamilee jabaa nu ta'e, gorsi kan kee haamilee jabaa wallaahi haamilee baay'ee nutti horee. Gorsonni kan kee yeroo hedduu asitti daddabarsi tokko ka beeku hin beeka, kan beekne yaa malaluu jedhe, ka beeku ka qalbii qabu gorsa san dhageeffatee itti fayyadamaa jechuudha. Gorsi kan kee namatti tolaa, baay'ee nama bohaarsaa, baay'ee nama gammachiisaa, gorsa gaariidha. Ammallee gorsa kan kee gorsa babbareeda. Itti nuufi akkanumatti nuu jiraadhu. Hoggaa kuma atiif hawwiillee nuuf jiraadha. Isin jaalannaa. Jajjabaadhaa isiniin jedhan Nasiriif hawwii. Jabaadhaa rabbi ammallee yaadaa muraati isiniif haa guutu. Waan isin yaaddanii olitti rabbi isiniif haa ta'u. Isin jaalannaa rabbiif jecha rabbi yaadaa muraati isiniif haa guutu. Ammallee nuuf jiraadha isiniin jenna. Gorsa keessan ammallee itti fufaa isiniin jenna. Gorsi keessan haamilee jajjaba nuuf ta'ee jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoon kiyya kana fakkaataa. Nagaan naa tura. Baay'ee.